Yooyaa jennee irraa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Nuubiyaa Miidiyaa nageenyi isin badhaadha. Qophii qorqortii teennadhaa keessummaa haaraa isinii qabannee dhiyaannee jiraati. Keessummaan keenyarraa obbo Kadir Maammooti. Obbo Kadir Maammoo gara istiidiyoo Nuubiyaa baga nagaan dhuftee gara qophii qorqortii. Galatooma. Anaa dhufu jenneera. Tole mee hadda qophii qorqortii teennaan waan hedduu qorqorree qoraasna. Keessattuu waan TPLF yookiin wayyaanee wal qabate wayyaaneen waggaa 27 kana dabarte yeroo biyya bulchaa turte kana mee daba cubbuu Oromoo irratti saboota biraarrallee goote mee akkamiin yaadatama mee akkamitti ilaalama? Naaf yeroo keessaniif galatooma. Yeroo kanatti keessattuu dhimma waqtaawaa tahee haala biyyattiin keessa jirtuunis wal qabatee waa'ee wayyaanee mariif kaasuun keessanis waan dinqisiifamudha. Wayyaaneen jalqabumarraa uumamarraa haala jiru tokko kaasuu fi bara 1960moota akka lakkoofsa biyya kanaatti dhaabbileen siyaasaa garaagaraa hundaa'uu eegalanii turan. Dhaabbileen siyaasaa kunniin tokko gaaffilee gurguddoo wayita san jiran gaaffii diimokiraasii, gaaffii gitaa, gaaffii eenyummaa, gaaffilee gurguddoo sadan sochii barattootatiin kooyindi ta'e kana deebisuudhaaf dhaabbileen garaagaraa ijaaramanii turan. Dhaabbileen tokko kan akka IHAPA, kan akka Meesoon rakkoon guddaan jiru it's a class contradiction. Rakkoo dhiibbaa diinagdeetu irra hamaadha. Kan jedhu san irratti focus godhanii sabdaneessaa ta'anii turan. Dhaabbileen tokko ammoo saba rakkoon jiru it's national or ethnic contradiction. Dhiibbaa sabummaati. Kan jedhu qabatanii deeman isaan keessaa tokko wayyaaneedha. Ani kan wayyaanee ethnic contradiction kana qabattee bahuusi, nationality contradiction kana qabattee bahuusi kan na dhibu. Dhiibbaan sabummaa naannoo Tigraay hin jiru. Hin turre. Zamanuma san even they were part of the ruling elite. Tigraay irraa namni bahee Oromiyaatti kibbatti lafti kennamee fi muudama garaagaraa argatee mootummaa keessatti hojjeta ture malee asirraa shawarraa tahee Goojjamarraa tahee bakka biraatii akka naannoo Oromiyaatiif kibba garaagaraatti taheetti namni asii deemee muudamee biyya bulchaa hin turre Tigraayitti. Kanaafuu clearly national operation wanni jedhamu Tigraayitti hin jiru ture. Kana kan jedhani qabsaa'aa isaanii gameessa tokko Jeneraal Abbabaa Taklaa Hayimaanoot har'a ragaa ba'a. Inni qabsaa'aa isaanii ture wayita sochii barattootaa barataa yuunivarsiitii Finfinnee ture inni. National operation wanni jedhamu iddoon itti naagalee Ilubaaboor deemeetii jedha. Wayita Tigraay jiru yaanga tahee wayita warri wayyaanee kunnatti himu anaaf clear hin turre for that matter. Nama humni biraa tokko dhufeen kan Tigraay operas gochaa ture hin turre. Kanaafuu ka'umsi isaanii wanna bu'uuraan Tigraay irratti mul'anne qabatanii ka'uu irraallee waa tokko dabaluu barbaade. Kanaan wal qabatee isaan riphee lolaadha. Gorilla fightersidha. Jalqabumarraa biyya kana saamaa, biyya kana waraanaa, baankii zarafaa, dhaabbilee mootummaa zarafaa, gargaarsa rakkoo beelaaf hongeerraa kan ka'e naannoo kaabaatti uumameen gargaarsa midhaaniif mallaqaa uummata Tigraayiif erge addunyaan kana fa'aa saamaa gurgurachaa kan turanidha. Dabalataan immoo dhihoo kana nama isaan wajjii qabsaa'aa ture dhiyoo kana faana irratti dhagaan ture nama Laalaa jedhamu. Warri wayyaanee kuni nama Tigraawaa tahee saba isaan irraa bahee gara 40 ta'u ofii isaaniitti ajjeesuu isaanii ragaa baha namni kun. Amma lola dargii wajji gooneen nama 60 gabbarree jedhu. Kanaafuu 40 ofumaa fixan jechuudha. Shiraan fixu isaanii wajji walii hin galle taanaan ati dhalataa Tigraay tahee dhalataa biraa tahee zeedoon kee shiraan fixu. Amma kana karagaa bahaa jiru faana irratti nama hojii basaastummaa isaanii olaanaa irratti bobba'aa ture tokkotu faana irratti clearly waan uummanni Itoophiyaa hundi dhagahaa ture jechuudha.
Kanaaf isaan jabaatanii dargii mo'an osoo hin taane dargiin ofii isaatii ofiisaroota lolaatiif kaadiree isaa jidduu atakaaroo jiruun ofii isaatii burkutaa'e. Ofii isaatii burkutaa'ee gara kaaba Eertiraatis lolliin hammaatee boodarra gara mootummaa ce'umsaatti dhufne. Mootummaa ce'umsaatiin heera barreeffanne. Ani gama heeraatiin rakkoo guddaan argu. Garuu based on that lafa qabachiisnee jirraa never. Waggaa 27 keessa maal turre biyya tana restructure goone sirna federaalizimii sabdaneessaa ijaarra jennee restructuring itti seenne. Garuu biyya sabdaneessaa ijaaruu keessatti federalizimiin barbaachisaadha dhimma filannooti miti. Isaan garuu federalizimiin turre wanni isaan lafa qabsiisan. Sirna divide and rule akkuma warri kolonii dur fayyadamu kana. Kana yoon jedhu maali maqaadhaan naannoon Oromiyaa jedhamuun jira real power garuu hin qabu. Eenyudhaan kan mootummaa Oromiyaa kana pirezidaantii ta'uu qabu always recommendation hima Prime Minister Mallasiin ture. Haga yeroo dheeraatti. Federalizimiin dhugaa kan lafa qabate kan Oromoon dhimmoota isaarratti ofii isaatiitti murteeffatu hin turre. Kun ammoo federalizimiin akka hin jiraanne wanni ittiin godhan tokko maali falaasama siyaasaa tokko qabu. Revolutionary democracy jedhama. Revolutionary democracy kuni sirna socializimiitiif sila. Biyyi tokko otoo amma socializimiin maal barsiisaa? Socializimiin iyyuu kan barbaachisu warra sirna kapitalizimii qabaniif. Warri agrarian tahan immoo sirna kapitalizimii kana bira warri hin geenye akkamitti gara socializimiitti dhufu sirna kapitalizimii irra utaalanii. Warri qonnaan bulu. Warri sirna kapitalizimii kana hin ijaaranne akkamitti gara socializimii dhufa waan jedhuuf Leeniin waa barreesse. Innis revolutionary democracy jedhama. Inni illee maali warra qonnaan bulu kana akkaataa gara socializimiitti itti fiduudha. Sirni amma keessa jiru sirna kapitalizimiidha. Isaan amma kana lamaan barbaadanii sirna ukkaamsaadha. Sirna revolutionary democracy warraaqsaa jedhamu kana keessatti dhaabbileen hundinuu dhaaba siyaasaatiin ajaju. Dhaaba siyaasaatiin hoogganamu. La democracy keessatti wannitu jira. Dhimmi paartiitiif dhimmi mootummaa adda jechuun boundary isaa gargar bahuu qaba. Mootummaan always ni jiraata. Mootummaa fakkeenyaaf akkamitti fudhattaa akka konkolaataa tokkotti fudhu. Konkolaataan kuni boodii garagaraa qaba. Legislative, executive waan garagaraa itti baasuu dandeetta. Boodii konkolaataa kana qaama isaa. Dhaaba siyaasaa jechuun as a driver akka konkolaachisaa konkolaataa kana konkolaachisutti fudhata. Waggaa 5tti dhaabni siyaasaa tokko yoo mo'ame konkolaachisaan biraa seenee konkolaataa kana ni hooggana ni konkolaachisaa jechuudha. Isaan garuu akkasii miti. Zohol qaamni konkolaataadhaa kun guutuun hojii garaagarummaan qaama konkolaachisaa gidduu hin jiru tokkuma isaa. Dhaabbilee mootummaadhaa meeshaa saamichaa isaanii meeshaa wanna barbaadan itti raawwachiisan malee meeshaa dantaa biyyaa fi dantaa sabaa itti kabachiisan hin turre jechuudha. Kanaaf tokko rakkoon waggaa 27 keessa ture rakkoo sirna federalizimiiti. Namoonni hedduun dhimma eenyummaa isaaniitiif ajjeefamanii jiran, miilli isaanii citeera, baqatanii jiran. Afaan Oromoo afaan hojii mana sirreessaa ta'e. Kana kan ragaa bahu Siyyaa Abrahaa nama jedhamu. Nama qabsaa'ee isaan asiin gahee boodarra gananii hidhan. Qaallitti ture 80% namni achitti hidhame sababa eenyummaa isaatiin Oromoo ture. Sababa eenyummaati. By the way, ati yoo afaan Oromootiif aadaa Oromootiif jabaatee kan hojjettu taate ati diina. Akkasuma immoo ati yoo tokkummaa biyyaatiif illee kan hojjettu taate diina. Kanaafuu zamana wayyaanee tokkummaan biyyaas diina sabummaa keessa jabaatee qabachuun diina. Kanaafuu miizaan isaa eeggatee akka deemullee hin barbaadamu. Tokkummaan biyyaas akka dhufu hin barbaadamu. Sabummaanis eenyummaan sabaas jabaatee akka deemu hin barbaadamu. Isaan divide and rule isin jedhiifis kanaaf isaan always hawaasa garagaraa daangaa itti axiranii
akka miirri tokkummaa akka hin jiraanne godhanii miirri sabummaas akka hin jiraanne godhanii tokkummaa balleessanii karaa kana keessa deemuu barbaadu. Kun saamicha diinagdeeti waggaa 27 keessa wanni raawwatame. Saamichi diinagdee kanaaf dhaabbilee ijaarratan. Dhaabbileen 34 wayii kan dhihoo kana baankiin isaanii suspend ta'ee jiru. Dhaabbileen maqaa effortiitiin socho'an hedduudha. Dhaabbilee kana seerri biyya naan bitu gibiran kafalan. Akka fedhan biyya kana keessa kallattii kamiin deemanii saaman. Kun waan uummanni Itoophiyaa beeku. Amma I think dhaabbileen biyyaa jechuun agar baqqal ta'anii kan biyya keessa dhaabbilee biyyaa ta'anii faayinaanshaali dhaabbileen jabaan kan isaaniiti. Warri kun hojjetuu wallaalee miti ni saamu. Warra kaan ammoo hin qancarsu. Tokko kana lama ofii isaaniitii amma biyyi kuni pirojektiilee diinagdee gurguddaa qaba. Kan karaa, kan jallisii, kan somanii pirojektiilee garaagaraa qaba. Karaa kaapitaal pirojektiitiin yoo carataan bahu kan dorgomee moohu carataa kana kan fudhatu isaanii. Diinagdee biyya kanaa irratti akkuma kunoo politikaal kuudeetaan jiru fonqolchi aangoo jiru ikonomii kuudeetaa raawwatan jechuu dandeetta. Tole bareedaadha. Wanni wayyaanee waggaa 27 keessa godhaa baate waan himamee dhaqqabuu wanti biruma irraa jennee gara saatiitiin wajjin deemu gara itti aanutti ceena. Wayyaaneen waggaa 27 illee saamaa turtellee wanni si himamu erga jijjiiramni kun dhufee qeerroon Oromoo hoggansi jijjiiramaalleen qabsoo keessa alaan godhanii wal dubbisanii godhanii wayyaanee darsasii guurachiisanii Maqalee dabarsanii erga Maqalee galtee hin teenye waan garagaraa ispoonsera walitti bu'iinsa jeequmsa bakka adda addaa shanee hidhachiisu waan garagaraatiin godhaa turte. Kun akkamiin ilaalamame? Adeemsi wayyaanee yeroo hundaa destabilization waa tokko sitti himaa. Wayyaaneen jalqaba wayita hundooftu shaabiyatu isaan keessaa nammiin Eertiratti yaamee leenjisee hidhannoo leenjisee akkaataatti dhukaasan akkaataatti riphee loltummaa saayinsii isaa maalii isaa kana leenjisee kan ijaare shaabiyaa kana ture. Achi shaabiyaan kun fuudhee Ziyaad Barreetti geesse. Ziyaad Barreen mallaqas meeshaa waraanas kenneef. By the way, diina Itoophiyaa wajji hojjetu wayitasan. Ziyaad Barreen nama waan sardoof Itoophiyaa tokko sadaffaa lafa Itoophiyaa kana hanga ka'umsa laga Awaash hankootii jedhee biyya kana irratti lolaban isaan wajji hojjetu turan. Isaan Egypt wajji hojjetu. Egypt wayituma san mallaqaan deeggartii biyyoota Arabaa kanaaf wal barsiiftee Iraaq isaan deeggara ture. Iraaqin national interesting kenya Iraaqin walitti hin bu'u. Garuu Gibsiin kun mallaqa akka Iraaq akka oilii kana baay'ee waan hin qabneef Iraaq irraa Siiriyaa irraa wala Liibiyaa irraa gargaarsa argataa turan. Amma maali erga laal humna shaabiyaatiin hundaa'an Ziyaad Barree irraa mallaqa argatan. Waan isaan Somaaleettii fi Eertiraatti immoo raawwatan laal. National interesting Kenya fi national interesting Eritreadhaa walitti bu'atayeetii miti kan waggaa 3 lola hamaa keessa ture Eertiraa wajjin. Adeemsa siyaasaa isaaniitu yeroo hunda shiraan waan xaxameef. Ziyaad Barreen diktaator haa ta'u garuu mallaqni isaan argatan sun mallaquma achiiti. What they did to Somali. Regionii kana completely destabilize godhu. Dr. Abiy akka aangootti dhufeen tokko waan isaan balleessan laal. Itoophiyaa fi Eertiraa wanni wal dhabdeef sababa isaaniiti ni araarame. Eertiraa fi Jibuutiin nagaan qabdu ni araaramte. Sababa isaaniiti. Somaalee fi Eertiraan nagaan qaban ni araaraman. Eertiraaf warri Ameerikaadhaa addunyaan nagaan qaban ni araaraman. Yaa. Keeniyaadhaaf Somaaleen nagaan qaban. Dr. Abiy isaan badanii jennaan Dr. Abiy kana hunda ni fure. What happened?
destabilizing force isaan walitti naqanii achi keessa waa barbaadatu. Al-Shabaab fandu godhu bar isaan. Humna Al-Shabaab kan rijinii kana akkanatti destabilize godhu kana secretly fandu godhu. Wayita wanna kana humni Ameerikaatiif humni alaa irra gahee gargaarsa militarii tokko tokko irraa qabachuu barbaadu immoo ummata Itoophiyaa kana keessatti ummata Islaamaa kana fundamentalismiin gara Al-Shabaab kun Itoophiyaa keessa illee dhufeera jedhanii goolu. Ajenda ittiin argachuudhaaf. Nama hedduu maqaa kanaan guuranii hidhu. Boombii sobaa dhoosu. Kanaaf adeemsuma siyaasaa isaaniitu jijjiirama kanaan erga injifatamanii booda. Jijjiiramni kun akka gufatu bakka gara garaatti hookarri akka ka'u. Jalqaba jijjiiramni akka gufatu Oromoo miiliyoona 1.5 Somaaliyaa irraa buqqaasan. Kuni hooggansa jijjiiramaa yeroo san Oromiyaa irraa jabaatee dhufaa jiru kan achumatti sakaalanii hambisuuf ture. Gujitti illee wanni ta'e isaanumatu harkaa qaba. Gara Wallaggaa kanatti illee wanni ta'e isaanumatu harkaa qaba. By the way, recent adeemsa wantoota yoo ilaaltu amma jalqaba Matakkalii ta'e. Amma immoo Oromoodhaaf Amaara kana wal nyaachisuu irratti extremely xiyyeeffatanii hojjechaa jiru. Matakkalii irra yoo deemte kana gullisooti wanni ta'e ummata hiyyeessa. Ummata zamana beelaa san wallorraa buqqee achi taa'e. Anajjeese eenyullee haa ta'u kanarraa bu'aa kan barbaadu humna TPLF. Kanaaf jidduu kanatti saboota jidduutti wal dhibdeen akka jiraatuu fi mootummaan akka hin tasgabboofne gochuudhaan yoo danda'an humnoota garagaraa kana qabatanii kilikii isaanii garagaraa qabatanii jiddu galeessatti deebanii aangoo qabachuu barbaadu ammas. Yoo hin danda'amne giddu galeessa kana completely fracture taate akka burkutooftu taate isaan immoo Tigraay Republikii ganama bahaniif san qabatanii deemuu barbaadan. Bareedaadha mee saatiin kennallee deemaa jiraati. Dhiyeenna kana wayyaaneen jechuudha TPLF gocha gantummaa raayyaa ittisa biyyaa achi jiraatu kan naannoo sana awwaannisallee irraa ittisu kan nagaa biyya sanii eegu kan misooma naannoo sanii manneen barnootaa waan garaagaraa kan uummata san tajaajilaa ture akka affeerraa bulguu yaamanii jechuudha. Affeerraa bulguu keessummaa siin galte si qalatti keessummaa yaamanii galata sinii qabnaa jedhanii affeeranii achi fitanii dhiinyee reeffa isaanii irra sirbanii huccuurraa baasanii kaan huccuurraa baasanii gara Eertiraa wallaatti achi babbaasanii gocha gantummaa waan lammiin dhiisi alagaanuu namarra hin goonetti raayyaa ittisa biyyaa irra godhamee kan ammoo gochuuf immoo mootummaan seera kabachiisuu fi yakkamtoota TPLF dulloota kana gara seeraa fiduu fi itti jira. Kanallee akkamiin laalta? Kanumaan wal qabatee immoo akka wal qabattee naa deebistu lolli kun Oromoon laallatu lolli seera kabachiisuu fi raayyaa ittisa biyyaa sababa raayyaa ittisa biyyaa kana seera kabachiisuu fi wayyaanee irratti lolli deemamaa jiru kun Oromoon laallatu warri jedhamus jiraniiti. Mee gocha kanaaf dhugumatti seera kabachiisuun wayyaanee irra godhamaa kun jiru kun Oromoon laallatu? Ani seenama addunyaatti wanni akkana dhagahamee beekan se'u jechuun raayyaan ittisa biyyaa tokko qaama isa eeguun. Raayyaan ittisa biyyaa kun sabaaf sablammii Itoophiyaa kamirraayyuu bahe. Sabaaf sablammii kamirraayyuu bahe. Wayita isaan rakkatan wayita Eertiraa wajji rakkoo keessa galan raayyaa ittisa biyyaa kana baay'ee irra jireessi isaanii ijoollee yeroo san raayyaatti makamteelleedha. Isaan difeendu gochuuf, isaan eeguuf, isaan tiksuuf. Wayita achi turanittis akkuma jette kana manni barumsaa isaan hin ijaaran hin jiru. Hawaasa wajji akka malee wal ta'anii jiraatu jetti. Irra jireessaan ammoo ijoollema isaanii naannoo sanii fuudhanii horanii jiru. Namni raayyaa ittisa biyyaa keessaa fira wayii hin qabne hin jiru bara. All of us. Haala jiru hin beekne. Achumaa fuudhanii achumatti ijoollee horanii jiraatu hedduminaan. Raayyaa ittisa biyyaa kana ijoollee afaan Tigriffaa dubbattu keessaa guuranii ijaaranii galgala isaa lamatti erga irbaata wajji nyaatanii booda halkan isaa afuritti
kaampilee garaagaraa Tigraay jiran keessatti bakka ciisanitti saanjaadhaan, boombiidhaan, rasaasaan fixan. Kun danda'ee ofirraa qolatee kan dadhabee immoo gara biyya ollaa Eertiraatti baqatee amma immoo jabaatee ofensiif ofirraa rukutaa jiran. Gantummaa akkanaa seenaa keessatti hin argitu. Abadan hin argitu. Raayyaan ittisa biyyaa waliif du'aa bar. Jechuun raayyaan ittisa biyyaa kun wal tiksee waliif du'a. Afaanii warra afaan Tigriffaa dubbatan warra saba isaanii ta'an keessaa ijaartee obboleessa isaanii akka qalan raawwachuun seenaa keessatti kun tahee hin beeku. Abadan wanni akkanaa tahee hin beeku. Wanni suukaneessaan akka an dhagahee hin beeku. Abadan. Waggaa meeqaaf warra waliin jiraatan. Amma kana afaanumatti hin dubbattu illee hin beektu. Ani yeroo baay'ee emotional ta'a wanna kana yoo kaasu. These are my brothers. Anaaf jedhaniiti kan achi jiran isaan. Biyya kana nu hundaaf jedhanii achi jiran. Biyya kana keessatti dhaabni most cohesive dhaabni jabaa ta'e qabnu tokko akka biyyaatti raayyaa ittisa biyyaa kana. Kanaaf amma isaan biyya kana diiguuf akkuma duratti siin jedhe seentariin kun completely akka burkutaa'u gochuuf raayyaa ittisa biyyaa kanatti tarkaanfatan. Raayyaa ittisa biyyaa kana yoo diigne tokko kun ergama eenyuti? It's clear. Har'a burkutaa'uuf laafuu Itoophiyaa kana eenyutu barbaada? Tokko isaanii lama Gibsi. Yoo raayyaan ittisa biyyaa kun jabaan kun kan addunyaan beeku the most disciplined force ta'e kuni yoo qoqqoodamee laafee bibittinnaahe Gibsi akka barbaadetti wanna barbaadeen irratti raawwachuu dandeetti. Isaanis Tigraay Riippaabilikii isaanii ijaarrachuu danda'u or as deebi'anii immoo raayyaa isaan fakkaatu akka kaleessaa kan dhimma isaanii raawwatu ijaaranii deebi'anii giddugalee mootummaa giddugaleessaa qabachuu danda'u ta'a. Kuni garuu amman ta'u. Amma kuni lola kana isaan tubane. Anaaf kun it's not war lolaa miti. Kuni tarkaaffii warra yakka biyya ganummaa treason raawwatan kan obboleeyyan keenya raayyaa ittisa biyyaa biyyaaf isaan eeguuf jiru gananii achitti akka horii qalansan seeratti dhiyeessuuf hojjetamudha. Dhimmi kun malee lolallee jedhee yaadama. It's not war. Garuu maal? Eventuality akkanaatiif humna of qopheessaa ture wajji lolli kun. Humna waggaa 27 qabeenya biyya kanaa saamee meeshaa bitatee awwaalataa ture. Humna jijjiirama kana keessattis bakka garagaraatti fanjii awwaaleen mootummaa biizii godhee ofii isaatii humna ijaarataa ture wajjin wanna godhamuuf yeroo muraasa fudhate ta'a. Kanaaf yakkamtoonni biyya ganan for that matter dhiifamaan barirra tarame wanni kun akka gaafataman ta'a jechuudha. Bar mootummaan kun dhiifamaa araaraa jedhee wanna yakka isaan raawwatan mara irra taree ture. Amma garuu wanni sun hundi hin jiru. Dhimmi warri seeratti dhiyaatu seeratti ni dhiyaata. Gantummaan akkanaa hin jiru. Itoophiyaan itti fufti. Raayyaan ittisa biyyaa miira argine hin beenneen amma laal ummanni dhihoo kana raayyaa ittisa biyyaa fi cinaa dhaabbadhee kabajaa ture guyyaa dheengaddaa kana. Miira ummataa yoo laaltu ummanni tokko ta'ee jira. Ummanni raayyaa ittisa biyyaa wajji jira. Raayyaan ittisa biyyaas wanna isarratti raawwate kana xiiqiidhaan ummata kana seeratti dhiheessuudhaaf seera jala oolchuudhaaf hojjetaa haala jirutu jira jechuudha. Kuni ka warroota dhaabbilee siyaasaa tahee warroota fiinxaalayyii garagaraa kan dhimma Oromummaa fi qabsoo Oromoo kana dhimma daldalaa godhatanii wal qabatee lolli kun Oromoon laallatu kan jedhan tokko Oromoon jirma biyya kanaati. Hundee biyya kanaati Oromoon. Oromoodha kan biyya bulchaa jiru. Hundarrayyuu jalqaba Oromootti lola banan. Mootummaa Oromoon falaasama addaatiin sirna addaatiin ijaaraa jiru kan irratti lola banan. Lola kanaaf always isaan proxy war waan fayyadaman qabu. Akkuma yeroo namni hedduun jedhu fardeen garagaraa qabu. Amma maqaa sabboonummaatiin maqaa federaalizimiitiin wayyaaniin bar jaarsolii Sidaamaa Looqetti guyyaa tokkoon nama gara 50 ol fixxee jaarsolii gurguddoo sana naannoo gaafannaa
waa'ee federaalizimii waa'ee eenyummaa sabaa haasa'uuf mooraalii hin qabu. Hin deebisti yoo ta'e bar waggaa 27 aangoo qabattee turte bar. Wayyaaneen modeela federaalizimiiti modeelli wayyaanee kan jennu yoo ta'e wayyaanee irratti qabsoofnee wayyaanee kuffisuun sirrii hin turre jechuudha. Kanaaf daldalumaaf jedhanii muufima tokko tokko kan mootummaa kanarraa qabaniif jedhanii humna keessattuu Oromoon qabsaa'ee aangoorraa ari'e kana akka giddu galeessatti deebi'u. Hojii propagaandaa sobaa miidiyaarra oofuun kun ana naqaaneessa keessattuu maqaa qabsoo Oromootiin karaa kana deemu. Wayyaaneen jalqabarra diina qabsoo eenyummaa fi kabajaaf Oromoon godheeti jalqabarra biyya kana keessatti. Kan akka Oromoo zamana wayyaanee salphate hin jiru. Kan akka Oromoo zamana wayyaanee ajjeefame hin jiru. Gaafatamuu qaban ture kanumaaf. Raayyaan ittisa biyyaa kunis yoo ta'e raayyaa biyyaati bar raayyaa Oromootis kan isaan ajjeesan keessattuu Oromoo dhalle. Riippoortii hedduutu jira sabaanfaa qoodanii ajjeesanii jiru. Bor dhaga'uuf jirra. Kanaaf warroota dhimma kana dhimma federaalizimii godhan dhimma kana dhimma ideoloojikaal wanni wahii godhan itti qaana'uu qabu. Itti qaana'uu qabu. Kanaaf lolli kuni lolaa mitii dhimmi seera kabachiisuuf raawwatamu kuni gartuulee muraasa yakka gantummaa biyyaa tiriizin raawwatan seera jala oolchuuf godhamu akka ta'e qofaatti hubatanii kun erga tahee booda politikaal ispeesiin banamee akka jirutti banamee hundinuu siyaasa yaadaa karaa itti geggeessuun irratti ni bobbaana abdii jedhuun qaba. Tole obbo Kadir Maammoo gaaffii deebii teenya data qorqortii tanuma raawwannee irra isaatiin teennallee deemteerti yeroo biraa qophii biraatiin immoo akkasii affeerru akka nu deebitu abdii qabnaati keessumaa kennadha taatee qophii teenya waan qorqortii kan waan nu qorqortee horii bulii deeman. Tole kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota teenya qophii teenya ta qorqortii adda tanumaan raawwanne yeroo biraa qophii qorqortii biraati higa walitti deemnutti badhaadha kanarra tura horaa bulaa deebana.